artisti callaa carcar yaamicha keenya kabajjee nuuf dhiyaatuu keetiif maqaa daawwattoota BBS galatoomin siin jaa. Galanni kee bilisummaa haa ta'u atilleen uummata biyyaa wajjin sarara kanarratti waliin nu fiddee akkaan nagaa gaafadhuu fi akkaan dhaamsa isaanii dabarsuus na godhuu keessaniif maqaa uummata Oromootiin ulfina wajjin siin galateeffadhaa. Horii bulii dagaagii deeban. Tole galatoomii mee artistii callaa carcar artistii qofaa miti qabsaawasii hayyuu seenatisii hayyuu heeraf seerati mee yeroo garagaratti gaa mirrisaan beekamtanii sagantaa teenya eegaluun dura mirrisa tokkoon jabaa jennee gara haasawaa keenya harratti haaseennu. Ulfaadhu Munawwar. Lammi namatu ni amachifti male. Lammi namatu ni amachifti male. Lammi jibbitu. Tokke diina raroti fi lamen diina dasada male. Eda namu ibare gowwana fi warabu male. Akkafoon dirraa walumaan jirra. Tunigaa ergaa guddoo qabdiif keessatti jecha gabaabaa ta'uusi tanuma sun lama godhannaayyee jiraa kiyya. Hedduu galatoomii yeroo garagaratti waan gadaa dubbatanii waa'ee heeraa seeraa dubbatanii mee gadaa jechuun maali akkamitti dhufee akkamitti caphee? Gadaa jechuun heera. Gadaa jechuun seera bulchiinsa Oromoon sirna gadaa keessatti itti bulaadhaa turte ni caphaa ni deebi'aa jechuunis ni jirti. Akkuma amma dura gartee naanneessituu gadaa keessatti uummataaf dhaamsa dabarsaa turretti gadaan jaarraa 13ffaadhaa dura Oromoon seera qofaan bulaa turte. Jaarraa 14ffaa fi jaarraa 15ffaadhaa heerri tumamee ittiin buluu eegalanii jaarraa 16ffaadhaa ragga'ee jechuun sagalee ummataatiif. Jaarraa 16ffaadhaa jaarraa 19ffaa keessa mootummaa Abisiiniyaadhaan sirni gadaa cabe. Akkitti cabees kana akkitti deebuus lafa kaahameeti jira. Mallattoo fi asxaalee garagaraa. Mee mallattoo akkaataa inni itti deebi'u amma dura dubbachaa turtantu jira. Mee akka itti cabe nu himtan akka itti deebi'u hoo mallattooleen mul'ataa jiran hoo? Maal fakkaata? Gaafa sirni gadaa kun deebi'u mallattoon asumaanuu gartee amma dura haala tokko waa'ee gartee warra gadaan irratti ni deebi'a jedhamee dubbatame asxaalee isaaniitu jira jechuudha. Kunis raaga warra hariiroo Boosaroo kan Booranaa, raaga ilmaan Tuulamaa kan warra Diidoo, raaga ilmaan Ituudhaa kan Bultum lafa kaayamee jira jechuu kana keessatti. Gadaan kun ni deebi'a. Mallattoo gaafa gadaan deebi'u gurbaan gadaan irratti deebi'u Jimma irraa dhufaa. Jimma jechuun namaasii dachiis. Jimma ka abbaa Jifaari. Abbaan Jifaar ka Iluuti. Iluun kan abbaa Boori. Abbaa Boortu ka Goofaati. Goofaa ka Booranaati. Hortee goofaa keessaa dhufaa mallattoon. Kana keessatti cabni gadaadhaa kun hogguu deebi'u asxaalee garagaraatii fi mallattoo garagaraati kan warri raagaa kun lafa kaayan. Gadaan Tuulamaa ka cabe mucaa tokkootu hora Tuulamaa keessaa ka'ee magaalaa Finfinneedhaa bulcha mallattoon sanii jaame. Kan lammataa immoo dubartii
boodarratti sittiin dhufa dubartii ilmaan tuulamaa keessa hora Finfinnee kana bulchituutu dhufa mana murtiidha kan dubartii asxaaleen mallattoon isiidha gamma hogguu laallu warruma arraan tana jiruu fi kan amma dura asin bayin jidduudha agarsiisa. Kanarratti immoo raayini waan eeree qaba. Namni hora Finfinnee bulchu san akka mallattoo raaga sanitti Taakkalaa Uumaadha, Adaanech kan biroo immoo dubartii asuma keessaan kanuma keessaan dabarsa waan sanis dubartoota shantu sirna gadaa keessatti filamee biyya bulchaa ture. Dubartiin ammoo abbaa gadaan taatu. Wanni nam beekuu qaban abbaa gadaan taatu ulee bokkuun qaban. Haadha siiqqee taati malee gadaa keessatti bulchiinsa sirna gadaa keessatti dubartiin qooda waan dhiirti dalaydu hundani dalayti. Kanaaf shantu filame isiin sun Boorana keessaa akkuma Nooyyee hogguu taatu Bareentuma keessaa Gooroo Fugugii Mootee Qorkee hogguu taatu Bultumirraa Bireeyyee Ituu Baalee Diidaarraa Akkoo Biloo Akkoo Bilooti Shaggar keessaa Gileeyyee Galaw. Isaan shanan kana keessaa kan lubbuun isaanii gar malee dhimamtees ni jira. Gara duubaatti itti dhufna. Asumaanis itti fufuus numa ta'a. Garuu gadaa kana keessatti cabbiinsi gadaadhaa hogguunif Abisiiniyaan cabu Oromoon illima seentee fi heera cabsitee qabdi as keessatti. Heera isii katumatte keessatti nama dhiisii bineensallee lubbuu dubartiidhaa ajjeesuun dhoowwaa. Waa sadiiti ka addaa kennaaf sirni gadaadhaa dubartii fi ijoollee fi maraataa. Kana keessatti dubartiin dhimamte jirti. Gooroo Fugugitti Mootee Qorkee. Bultum keessatti ilmi Awsayii Takkaa'uu ili Kumee ijaamu Dabbas ka jaamu ajjeefamee gumaan isaan kafalamne Mootee Qorkeen kafalamne kan Akkoo Nooyyeen kafalamne. Dhimni afran kun hogguu jiraatu dhima sadeen kun hogguu jiraatu dubartii lamaa fi dhiira tokko takka tan Baalee Diidaa bulchitu Akkoo Biloo hin ajjeefne Oromoon ni rifachiiftee jechuudha. Kuni dhiibbaa heera cabsuudhaa ta irbuu torba olii torba gadii baduu isiitiitu cabbiinsa sirna gadaatiif sababni sirni gadaa ifiif laaffisee ifiif darrisee if cabsullee kunis sababa tokko guddaa cabbiinsa sirna gadaa keessaa kan mootummaa Abisiiniyaa ka sirna gadaa cabsetti tumsa ta'eef irraa tokko jechuudha. Akkoo Biloo ni rifachiisanii harreen karran qabdu karra dhiiraa galti. Dubartiin karran qabdu karra dhiiraa galti. Mootummaa gadhiisi jedhanii irraa fudhatanii Baalee Diidaa keessatti garuu lubbuu isiidhaan dhimne. Kun hundinuu raaga kana wajjin wali hidhata qabaa jechuu barbaadeeti Munawwar. Hedduu galatoomi. Amma raaga akkaataa caba gadaa keessatti wantootan mallattoolee jara gargaaruu irratti waan dubbatanii kuni mee deebi'u irratti hoo raagni gadaan tuulama je kan gadaa Booranaa gadaa Ituu Kahumbannaa kanneen hoo maal jedhan? Kuni kanuma amma kan raayini irra gurguddaa gartee gadaa keessatti odaa shanan keessatti gartee ka dhaggeeffatan laal fakkeenyaaf Munawwar abalu barana abjuu akka markee manaama akka markee jan ganda keessatti jiraa miti namni akkasi
Raayini warra sadeen kana waan jajjaboodhaa jechuudha. Maaliif jennaani wanni isaan jedhani Caba gadaadhaa kanarratti namni biyyarraa baqataa jiran waan dhudhuufaa samii keessa deemu waan dhudhuufaa lafarra deemuuni biyyarraa baqatee sanumaan biyya deebi'aa jiran. Gaafa gartee gurbaan hortee Jimmaa takka'u abbaa iluu fi goofaa keessa gadaan irra deebuu jiran ammoo kanaa miti beeka kaammaa kanaa miti wanni uummanni Oromoo hubachuu qabu kana akkan ta'in jala muranii akka naa hubatanii barbaada kanaaf waan ragaa ta'uun itti fidaa jechuudha. Saniini mallattoon isaa gartee gadaan deebuudha. Namni waan dhudhuufaa samii keessa deemuun biyyarraa baqatee kan dhudhuufaa lafarra deemuun kuni xayyaaraa fi makiinaadhaa jechuudha. Kana keessatti immoo hogguu deebu'anillee je hogguun Ifraayinii warra hariiroo Boosarootii fi Kaqaalluu ituudhaa walitti dhufu adda ta'e kan gartee ilmaan Tuulamaa kan warra Diidoo. Gaafa sanillee sharaaratti mana haaroodhaan beeytaami. Waan ammaan tana gartee kubbaa dirree kilabarratti kubbaa hidhatan kubbaadhaaf hidhanii taphatan kilabni warri kubbaadhaa taphatu kana. Waan hidhatan kana gartee waan akkasiiti eeree jechuudha ka warra gartee Diidoo kun. Isii waan hidhan san gartee ta dhiigaan guutamteen arkee je'eeti gururi'ee jechuudha ka warra Diidoo kun. Kanaafin mallattoon gadaan deebuudha gurbaan Boorana keessaa dhufu kan hortee iluu takka Jimmaa keessaa dhufu wilii dhufa malee kana akkan ta'in uummanni Oromoo akka hubatuun barbaada jechuu kiyya. Wanni afaan namaatiif ilkee 32 keessaa ba'e gurra nama 32 waan seentuuf. Yeroo garagaratti haasawa keessan keessatti sirna wadaa'ii qoomaa faa jettanii yeroo dubbattan dhageenya. Sirni wadaa'ii qoomaa kun hoo maali? Sirni wadaa'ii qoomaa kun kan kalee Abisiiniyaadhaa kan mootummaa sirna gadaa cabsee fi har'a sa'aa naati hojjaa sooyinu kanallee ka Oromoo harkaa qabu. Kun maali yoo jenne sirni wadaa'ii qoomaa jechuun yoo callifte na jibbitee siin ja'a. Yoo ati dubbatte na biltee ja'a. Jalaan baatu. Kanaaf sirni wadaa'ii qoomaa kun sirna shaniin Oromoon bulaadhaa turte. Sirna gadaadhaa tokko sirni gadaa hogguu cabu malkaa tarraamuun akka gadaan hin banne godhaa ture. Sadaffaan hogguun malkaa tarraamuu cabsan Raabaadorii bakka bu'e. Raabaadorii hogguu sadaffaa irratti bakka bu'e Raabaadoris cabsan sirna gosaa bakka bu'e. Sirna gosaa kana hin cabsineesi hin balleessineesi ni laaffisanii darrisanii shanaffaan sirna wadaa'ii qoomaatii jechuu Oromoon kana keessa as dabarte eega gadaarraa qabdee. Kanaaf sirni wadaa'ii qoomaa kun mallattoo fi asxaaleensaa yoo callifte na jibbitee jaa dubbattu na biltee jaa. Waan gaariidha. Mee amma haasawuma keessan keessatti jechoonni gariin namaa galuu dhabuu malaa fakkeenyaaf caba malkaa tarraamuu dubbatanii malkaa tarraamuu jechuun maali as deebi'ii itti aansii walumatti qabdanii deebiftaniif Raabaadorii jettanii Raabaadoriin kun hoo gadaa keessatti maali malkaa tarraamuun hoo maali namni hin beekne garuu jiraachuu mala tanaaf si gaafadhe. Hogguu sirni gadaa guddichi cabu akkam banne Oromoo wayi lafa qaatte. Biyya Masrii tana deemneeti sirni kun akka nu duraan banne barreeffannaa jaan. Ni dhoowwe warri reefu sii lakkaa'e warri hariiroo Boosarootii fi kan warra Diidootii fi kan ituudhaa kun ni dhoowwan. Lakki jaan nus duraa diqaalawaa. Kanaafuu amma nuti wanni goonu jaan. Bakka sadii jabeeffannaa jaan. Sammuu dubartii, sammuu ijoollee fi dikee keessatti jabeeffannaa jaanitti achitti jabeeffatan. Kanaaf cinatti ammas malkaa tarraamuudhaa fi hogguu sirni gadaa kun cabu akka sirni kun dhaloota boruutti dabru. Dhalootatti dabru haga gadaan deebuu
maqaa irraa jijjiiranii malkaa tarraamuutu bakka bu'e akka sirni gadaan ban. Yoo hariiroon bahaadhiyaa kaabaa kibbatti odaa shananiilleen adda citte hogguu gadaan naannoo deebi'u duraan gadaan bakka takkatti bulchaa jechuudha. Caasaan tanuma ammaan tana gadaan lafa qaa'e tanaa jechuudha tan addunyaan itti bulaa jiru. Hogguunif cabee naannootti deebi'u. Qunnamtiin isaanii akka gadaan kun hin banne heera wayyeessan seera jijjiiranii fi heeraas ni jijjiirti Oromoon heera rabbii qofaa jaan kan jijjiirame. Yoo qaalluu gadaatti uummanni heerri kun nuun taane jenni jijjiiran heera jijjiiranillee waliif dabarsanii jechuu baharraa dhiyaatti kaabarraa kibbatti waliif dabarsan. Kanaaf malkaa tarraamuutu bakka bu'e. Malkaa tarraamuu kana akkuma gadaa cabsetti Abisiiniyaan cabsee jechuudha deebi'ee irratti hogguu dhaqqabame. Ammallee bifa jijjiirratee Raabaadorii bakka buufate. Raabaadoriin kun sirnuma gadaatii beeku. Tika sirna gadaa akka sirni gadaa hin banne barsiisuudhaan naanneessituu gadaa jechuudha. Akka gadaan kun uummata Oromoo harkaan banne barreeffamee kitaaba awwaal lafan kaa'aminiif. Eega Raabaadorii cabsan sirna gosaa keessatti as deebitee jechuudha. Sirna gosaa kana achi oofanii gamana oofaniituma darrisanii hin balleessine bakkarraa. Sirni wadaay qoomaagaa kareefu jenne kuni ka afaan tokkoo ta aadaa tokkoo ta olaantummaa gooroo takkaa qofa dagaaf ta ilmaan ormaa Oromoo fi Oromiyaa fi gadaa balleessu. Heera Oromoo seera Oromoo laguu Oromoo safuu Oromoo ka balleessuu jechuudha. Sirni wadaay qoomaa kun Minilik irraa qabee haga ammaan tanaa kanaa jechuudha. Haga Abiyyiitti sirna wadaay qoomaa jala jirraa jechuudha. Hedduu galatoomii waan bareedaa dhaloota dhufuuf waan bareedaa lafa keessanii mee kanumarraa kaasii irratti dabaluudhaaf bakka sadii jabeeffatanii jeeree fuuntan akkuma sirna gadaadhaatti himaniitu akkan amma haasawni hogguu waa'ee gadaadhaa himtu warra galuuf akka galutti himta warran galleefiif ammoo warra galeefiitu ibsaaf maaliif jennaan habaddaaqqiinsa dubbiitii jiraa jechuudha. Akka harree qoraaniitii fi harree daakuu fe'amtee wal keessa oofanii maaliif gadaan kun hanga deebuutti waan naman barsiifnee jiraa jechuudha. Aboo kun sirna gonfaati jechuu dhageesse moo dhageenya kun sirna wadaay qoomaati jechaa bad dhageesse shanyii fincaan lafa guban akkoon teefaan siin hin jenne waan akkanaatiitu as keessa jijjira. Kana bira hogguu dabarru nuti hojii jabeeffannaa jan bakka sadiitti sammuu dubartii keessatti sammuu ijoollee keessatti dikee keessatti jan bakka dikee saniin adda si baasa jaarsa umriin ture jechuudha. Yoo manguddoo yeroo san keessa sirni wadaay qoomaa ka Abisiinii akka gadaa cabse manguddoo fixaa jechuudha. Gadaan kun dhaloota dhufu dabruu hin danda'u. Amma immoo humaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Amma kan hin barsiifne ulumaa sirna gadaadhaa qofa hin barsiifne malee haga galmi qaalluu bakka deebuu gadaan deebi'e galma qaalluutii fi raayidinis deebi'aa jira. Kanaaf kana qofa hin barsiifne mallattoo waan kanarraa hin xiqqisho sii tokko. Dubartii keessatti hogguu deebine dubartiin hogguuniif gartee cidha godhan hogguun tala baasuu deeman hayoomee too bariitee gargari gallaa jedha. Hayoomee too haadha Booranaa bareentootii jechuu jaartii Oromticha xabbooti. Bariiteen jaartii bareentooti haadha ilmaan shananii haadha Karrayyuu ka Xummuugaa ka Murawwaa ka Humbannaa ka Qallooti jechuu. Kanaaf ijoolleen hoo maal jetti? Haroo laga yaabatan amarri waraabatan willeetti qadaaddatan willeen katabaa qabdi sanuu ajabaa rabbii jedha. Kanaaf as keessatti waa hedduutu jiraa jechuudha. Oromoon hogguuniif waa ibsattu gururi'uu fi gungummii fi alaan alaa fi baannataa fi dhaammata qabdi. Mirrigaa qabdi. Shoobdoo qabdi. Sigalee darashiidha qabdii jechuudha. Darashii keessatti waa himatti. Akkanaani sirni gadaa kun akkam banne sirni gosaa ka dadhabsiisan san itti dhaloota irra jiru kana gada waan jiru akkam banne mallattoo ta'eefi jechuudha.
heerri kun nu duraa diqaalaa waa kanaafuu bakka sadeen kana dhoyfannaa jedhanii akkasit dhoyfatan. Jaarsi hogguu gartee bakka walgahii dhaqee ho'i darbataa jechuudha. Heerri karaa goorootii aadaan goorannoodha. Jaarsi kun jaarsa jechuun jaha, hayyu jechuun jaha, ilma jechuunis jaha, irrumaayinsi gabaabsaa jaarsi wayifirraa laala. Manni dhimmi isaa ji'ee waa gaafata. Aduun jirtu duumeysi irraa kun hancabbii qaba fakkaata akkam ji'ee waa wal gaafata akkatti waa dabarsanii jira jechuudha dhaloota kanatti gartee jaarsi umriin ture kun. Kanaaf sirni gadaadhaa akkan diqaalooyne bakka sadeen kana jabeeffatanii hin baduu jechuudha. Amma immoo deebi'ee galmi qaalluutis bakka deebi'aa jira, raayininis bakka deebi'uu jira. Yeroo isaa eeggatee gadaan bakka isaa deebi'ee abbaa fi gadaan wal harkataa kajuun qabaasitti qaba. Mee achi keessatti gaa namni bakki ijoollee keessatti ol kaa'atan hoo bakki dubartiidhaa hoo bakka kana bakka maqaan dhoonne kam? Dubartiin waan jettu beeytaa hellee keessatti reefu xiqqoo tuqeetiin jira hammeessan hayoomeetoo bariite gargali gallaa jedhan. Hayoomeetoo jechuun jaartii oromticha xabboo haadha Booranaa Bareentooti. Bariiteen ammoo haadha ilmaan shananii haadha Karrayyuu deeysee ta Xummuugaa deeysee ta Murawwa deeysee fi ta Humbanna deeysee fi ta Qallo deeyse. Dubartiin tun hellee keessatti waa jetti. Ammaas fakkeenyaaf mee ilaali. Hogguunif waan hellee taphatanillee yaa waradaa jiroo yaa waradaa jiroo